isaaniif jecha kaayyoo saba bal'aa ukkaamsuu barbaadan jiru waan ta'eef osoo isaanitti aduun hin dhiin sochii sabichaatti dabalamuun akka tumsaniifis waamicha dhiyeessaniiru. Gochoota basaastummaa nurratti raawwatamaa jiru qolachuuf immoo gamtaan socho'uun hedduu murteessaa ta'uusaa kan dubbatani. Namni magaalaa Mattuu irraa dubbisne meeshaalee waraanaa fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo ABOs bal'inaan dhiyeessuu irratti yeroo ammaa kan fuulleffatan basaasota ta'us adda baafannee jirra jechuun OMN'tti himaniiru. Oromoon akka Oromootti alaabaa adda bilisummaa Oromoo ABOf kabajaa fi jaalala guddaa qabaachuu diinni beekuudhaan karaa sana nutti fayyadamuu barbaada. Kana irratti immoo namoota adda baafachuu qabna. Namni afaan keenya hin beekne hawwii keenya giddu galeessa godhatee nu goomsuuf carraaqurraa dhaabbachuu qaba jechuudhaanis hubachiisaniiru. Gochaa basaastummaa kana irratti kan bobba'anii jiran immoo qomoon isaanii saba Tigree ta'uu isaaniillee waraqaa eenyummaa isaaniidhaan sirriitti adda baasnee jirra kan jedhanis jiraataa magaalaa Mattuu godinuma Illuu Abbaa Booraa kanadha. Godina Illuu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu magaalaa Dhubbaa keessatti kaleessa jechuudhaan sabaan Tigree kan ta'e irratti shugguxii tokkoo fi boombii lama qabamee ture gaafa